السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت كبجم توتا في جالتهم توتا هردو توتا channel كنا نجني كيسام بدارنا نتنا جرا الحمد لله. إجا جوجا هردا أضيفنا وانغرا غرا كبت إجا مكيسان نفجر جرا كنا فروني يرو جل كباتي في غرا يوتيوب channel كنا رفتن سبسكرايب بوشوران ماتي كنا تا كوروني مسين سو كنا مو ماتي كنا تا لايك شير بوشوران نتنا دابدا سنجرا إجا أورو construction in the marketing يوتيوبيني turtii isaa waggaa tokkoo fi ji'a shanii keessatti jechaadha meeshaalee Itoophiyaa keessatti argaman akkasumas ammoo haala ijaarsa manaa irratti meeshaalee ijaarsa manaa gatiin isaa maal akka fakkaatu mana tokko ijaaruudhaaf qarshii hammam akka nu gaafatuu fi bittaa manaa fi gurgurtaa akkasumas ammoo bittaa lafaa fi gurgurtaa lafaa odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan hedduu isaa sanbaraan gahaa turuun isaanii yaadatama jechaadha. Haaluma kana fakkaatuun ji'a tokko dura odeeffannoo kamuyyuu sanbaraan hin gahin turuun kennas ni yaadatama kanaa fi guyyaa har'aa irraa jalqabe wantoota kana dura waliin dalagaa turree fi odeeffannoowwan kana dura simbiraan gahaa hin turre kan biraas dabalachuudhaan odeeffannoo hedduu simbiraan gahuudhaaf qophii keenya xumurre guyyaa har'aa gama keessan dhufee jira jechuudha. Kanaaf isin gama keessaniin meeshaalee biyya keessatti bitachuu barbaadan eessatti bitachuu akka barbaadanii fi gurgurachuu kan barbaadanis eessatti gurgurachuu akka barbaadan walumaa galatti meeshaa akkamii akka bitachuu barbaadan gatii akkamiitiin bitachuu akka dandeettani haala kamiin isin geessuu akka danda'anii fidhattanii bitachuu dandeettammoo manatti isin geessuu danda'a kan jedhu odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan hedduu isaa isin biraan gahuudhaaf qophii keenya xumurree jira jechuudha. Haaluma kana duraa baratamiin itti aansuudhaan gatii bara kanaa kan ta'e meeshaaleewwan kan dabalanii fi kan dabalamne gatiin isaa maal akka fakkaatu isin biraan ni gaha. Kana alattis sagantaa biraa qopheessuudhaan gama keessanitti wantoota isin yeroo hedduu ittiin bashannanuu fi ittiin bohaaruu dandeettan akkasumas barnoota irraa argachuu dandeettan jedhe hedduu isaa xumuruudhaan isin biraan gahuudhaaf ni yaala jechaadha. Kanaaf guyyaa har'aa gatii motoraa fi baajaajii biyya keessatti gatiin isaa maal akka fakkaatu gatiin isaa dabaluu isaatiin wal qabatee isin biraan ni gaha jechaadha. Kanaaf hanga xumura qophii keenyatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Egaa kanatti osoo hin darbiniin dura jechaadha haala bittaa meeshaalee wal qabatee akkasumas ijaarsa mana keessanii ijaarachuu kana immoo ijaartanii walakkaa irra kan jirtan mana keessan xumuruu kan dandeettan babbareechuu fi mimmiidhaaksuu haala kamiin akka dandeettan wanti gaafattan yoo jiraate guyyaa har'aa irraa jalqabuudhaan gara koomentiitiin akkasumas ammoo gara lakkoofsa bilbilaa isinii kennan telegiraamii kenna feesbuuka kenna iimoo fi waasaappiidhaan nu biraan gahuu ni dandeettan jechaadha. Kanaaf gaafii keessan irratti hundaa'uudhaan gaafii keessaniif deebii ni ta'a wanta jennee yaadne hedduu isaa isin biraan gahuu ni dandeenya. Kanaaf akka duraatti deebine waan dura waliin dalagaa turreefanii fi odeeffannoo dura wal biraan gahaa turre guyyaa har'aa irraa jalqabuudhaan wal biraan ni geenne jechaadha. Kanaaf isin qophii keessan wanti sanarraa eegamu dhuftanii gaafachuu qofa gaafattanii jennaan turtii hamma moosoon turin deebii isaa harka irratti kan isiniif deebisuun meeshaa mana keessan ijaarachuu barbaadan qarshii hammam akka isinii gaafatu herreega isaa hojjechuudhaan kwantitii isaa hojjechuudhaan isin biraan kan gahuun jechaadha. Kanaaf isin gaafii gaafachuudhumaaf of qopheessaa sanin jira. Kanaaf gaafii keessaniif deebii kan isin biraan gahuun nuyi gaafii keessaniif deebii ni ta'a wanta jennee yaadne hedduu isaa isin biraan geena. Egaa isatti aansuun akkuma jalqaba irratti isiniif kaasuuf meeshaalee biyya keenya keessatti gatiin motoraa fi baajaajii magaalaawwan Oromiyaa keessatti argaman keessatti maal fakkaata kan jedhu isin biraan gaha jechaadha. Kanaaf ni yaadata yoo ta'e waggaa tokko dura gatii baajaajii fi motoraa kana isin biraan gahuun isaa ni yaadatama. Egaa yeroo kanatti gatiin isaa hedduu dabaluu isaa irraan kan ka'e odeeffannoo isaa gatiiwwan motorootaa fi akkasumas baay'ina motorootaa garagaraatu jira. Isa simbiraan gahaa isa haaluma isa fakkaatuun baajaajii simbiraan gahaa jechaadha. Kanaaf hanga xumura qophii keenyaatti viidiyochi gabaabaa waan ta'eef hanga xumura qophii keenyaa nu hordofaa hanga xumuraa yoo hordoftan odeeffannoo kana guutumaan guutuutti as jala argachuu ni dandeettani. Baajaajii fi motora kanas bitachuu ni dandeettan jechaadha. Egaa akkuma jalqaba irratti kaasuu yaaletti gatii motoraa simbiraan gahaa jechaadha. Jalqaba irratti motorri guyyaa har'aa simbiraan gahu motora TVS bookserii 150 fi Apache akkasumas Looshiin motor kan jedhamu kan fe'umsaatii fi kan yaabbiidhaaf oolu isin biraan gaha jechaadha. Kanaaf hanga xumura qophii keenyaatti nu hordofaa isiniin jira. Egaa jalqaba irratti akkuma isinii kaasuuf yaaletti motorri TVS kan amma suuraa irratti argaa jirtan kun motora baay'ee tokko bareeda liitira tokkoon kiiloomeetira 60 hamma 65 deemuu kan danda'u jechaadha. Motora baay'ee tokko cimina qabu. Egaa oomisha biyya Hindii kan ta'e jechaadha. Motora kana bitachuu warri barbaadan ofii bittanii itti fayyadamuu fi bittanii namaa kennuudhaaf warri barbaadan qarshii 84,000 qopheessinaan motora kana bitachanii itti fayyadamuu fi bittanii namaaf kennu ni dandeettan jechaadha. Egaa haaluma isa fakkaatuun motorri amma argaa jirtan kunis bookserii 150 bookserii 150 jedhaniitiin kan beekamu jechaadha. Motora kana bitachuu warri barbaadan motora kana bituudhaaf qarshii 95,000 qopheessinaan motoricha kana bitatanii itti fayyadamuu ni dandeettan jechaadha. Motora cimina hedduu qabuu fi naannoowwan baadiyyaa irratti hojiidhaaf kan oolu jecha ittiin hojjechuuf kan danda'amu namoota fe'anii iddoodhaa gara iddoo geessuudhaaf kan oolu jecha irreen hedduu waan qabuuf teessoon isaa
nama hedduu qabachuu kan danda'u jechuudha. Kanaaf qarshii kanaan qarshii 95,000 qopheessina motoricha kana bitattanii itti fayyadamuu ni dandeettanii akkuma jalqabarratti isin kaasa motora TVS itti jechuudha. Liitira tokkoon kiiloomeetira 60 hamma 65 deemuu kan danda'u jechuudha. Motora cimina hedduu qabu. Kanaaf gatiin isaa kana fakkaata jechuudha. Haaluma isa fakkaatuun motorri amma argaa jirtan kun Apache jedhama. Apachen kun motora hedduu cimina qabuu fi saffisa hedduu kan qabu liitira tokkoon kiiloomeetira hedduu deemuu kan danda'u fi namoota hedduu biratti filatamaa kan ta'e jechaadha. Yeroo sochii irra jiru sagaleen isaa baay'ee kan nama hin jenne jechaadha. Motora kana bitachuu warra barbaadan qarshii 125,000 qopheessina motoricha kana bitattanii itti fayyadamu bittanii kennaa namaaf kennuu fi ofii keessanii itti fayyadamuu ni dandeettan jechaadha. Kanaaf qarshii gatiin isaa qarshii 125,000 qopheessina bitachuu ni dandeettanii iddoo kamittuu argachuu ni dandeetta jechaadha. Odeeffannoon kun magaalaawwan sadii irraa waan qopheessiniif qopheesse magaalaa Finfinnee, magaalaa Adaamaa fi magaalaa Shaashamannee irraa kan qophaa'e jechaadha. Kanaaf lakkoofsa bilbila isaanii magaalaa hunda isaaniiyyuu magaalaa kanneen sadaniiyyuu bilbila kamiin akka argattan xumurarra isiniif kaa fuula viidiyichaa irra isiniif kaa jechaadha. Kanaaf gatii kanaan iddoo kanatti dhaxxanii bitachuu ni dandeettan jechaadha. Iddoo isin jirtanittis isinii geessuu ni danda'ama. Gatii fe'iinsa isaa osoo hin kafalle isinii geessuus ni danda'ani. Namoonni tokko ammoo dhaxxanii bitachuu fi gatii fe'iinsa isaa kan isin kafalchiisu ta'a jechaadha. Kanaaf gatiin isaa motoricha kana fakkaata. Haaluma isa fakkaatu motorri amma argaa jirtan kun motora baay'ee tokko filatamaa motora fe'umsaati jechaadha. Yookiin motorii jedhama. Motorri kun motora fe'umsaati. Magaalaa keessa meeshaawwan tokko ofii keessanii uffata keessanii ittiin geggeessuu fi hojiidhaafis ni tajaajila jechaadha. Kanaaf kuntaala 8 hamma kuntaala 10 baachuu danda'a jechaadha motorichi kun. Kanaaf qarshiin isaa qarshii 140,040 qopheessinan motora kana bitachuu ni dandeettan jechaadha. Fe'umsaaf oola. Ofii keessanii bittanii rooni wantoota akka suuqii qabdanii mana hojii garaagaraa qabdanii iddoo meeshaa bitattanii gara mana keessanii yookaan immoo gara dukkaana keessanii geeffachuudhaaf motora kanatti fayyadamuu fi hojiidhaafis itti fayyadamuu dandeettan jechaadha. Yookaan immoo ittiin daldaluudhaaf itti fayyadamuu ni dandeettan. Kanaaf qarshiin isaa qarshii 140,040 qopheessina itti fayyadamuu yookaan immoo bitachuu ni dandeettan jechaadha. Haaluma isa fakkaatuun gosa motora kanaa ta'e motora inni kun fe'umsaati kan yaabbiidha. Namni yaabbachuudhaaf oolus jira qarshii 50 qopheessina motora kana bitachuu ni dandeettan. Kan amma suuraa irraa argaa jirtan jechaadha. Kan jidduun isaa duwwaa keessattuu warroonni shamarranii bitachuu kan warroonni shamarranii yaabbachuudhaaf haalli isaa hedduu tokko mijaa kan ta'e jechaadha. Humna baay'ees nama hin gaafatu. Kanaaf saffisni isaas baay'ee tokko madaalawaa kan ta'e jechaadha. Kanaaf namni kamiyyuu yaabbachuu kan immoo bitee itti fayyadamuu ni danda'a. Kanaaf qarshii 50 qopheessina motoricha kana bitachuu ni dandeettan jechaadha. Egaa gatiin motora guyyaa har'aa isiniif qopheessee dhufe motoroota kana fakkaatanii fi gatiin isaa kana fakkaatan jechaadha. Egaa kallattii mana gara baajaajii guyyaa har'aa isin dhiyeesseetti isin dabarsa. Yeroo baay'ee biyya keenya keessatti baajaajonni fe'umsa namaatiif oolan baajaajota gosa lamatu jira jechaadha. TVS fi RE baajaajii kan jedhaman jechaadha. Taagiroodha. Baajaajii kanneen jira. Kanaaf baajaajii kanneen gatii isaa meeqa akka ta'ee fi ciminni isaa maal akka fakkaatu guyyaa har'aa isin biraan gahaa jechaadha. Akkamitti bitachuu akka dandeettan waan kanaaf kana fakkaatan isin biraan gahaa jechaadha. Kanaaf isin ammoo tuyyuu na hordofaa isin jira. Egaa akkuma jalqabarratti isin kaasuuf yaaletti baajaajii RE baajaajii kan jedhamu kan amma suuraa irratti argaa jirtan kana jechaadha. Baajaajii baay'ee tokko filatamaa fi cimina hedduus kan qabu liitira tokkoon kiiloomeetira hedduu deemuu kan danda'u jechaadha. Kanaaf meeshaan isaa automaatikala kan ta'e yeroo baay'ee tabalashawuudhaaf yookaan ammoo miidhamuudhaaf baay'ee miidhamaaf kan nama hin saaxille jechaadha. Kanaaf baajaajii kana akkama jiru kanatti bitachuu dandeettan jechaadha. Sharaan isaa gubbaa isaa irra osoo hin uffifamini iddoo kana suuqa bittanii yookaan dukkaana bittanii akka jiru kanatti bittanii iddoo bira geessitanii warroonni sharaa isaa gubbaa itti hojjetantu jira waan ta'eef achi geessitanii itti hojjechiisuu ni dandeettan jechaadha. Kanaaf gatiin sharaa isaa meeqaan akka uffifamu yeroo biraa isin biraan gahaa. Kanaaf akka argaa jirtan kanatti kan bitamu waan ta'eef suuqa yookaan immoo dukkaana itti bittanii. Kanaaf akka jiru kanatti baajaajii RE kana bitachuu barbaadan qarshii 235,000 bitachuu ni dandeettan jechaadha. Gatiin isaa yeroo kanatti baay'ee tokko ol ka'aadha. Kanaaf qarshii 235,035 qopheessinan baajaajii kana bitachuu dandeettan jechaadha. Kanaaf warroonni bitachuuf karoorsitan yeroo kanatti osoo bitattanii irra filatamaadha isiniin jedha. Maaliif yerootti gatiin isaa dabalaa deema waan ta'eef yeroo kana booda bitachuurra yeroo kana bitachuutu irra filatamaadha. Kanaaf gatiin isaa yeroo kana duraa kanaa gadi waan ta'eef amma gatii kanaa ufafuu irratti ammoo kanaa ol dabala waan ta'eef kanaaf yeroo kanatti gatiin isaa gabaa irratti iddoo kamittuu bitachuu kan dandeettani qarshii 235,035 qopheessinan baajaajicha kana bitachuu ni dandeettan jechaadha. Kanaaf cimina hedduu qaba baajaajichi kun.
istaan suudhaan baajaajii amma argaa jirtan kana TVS baajaajii kan jedhamu jechuudha. Baajaajii hedduu tokko cimaa filatamaa namoota hedduu biratti kan filatamu. Kanaaf gatiin isaa baay'ee tokko madaalawaadha. Qarshii 1,133 qopheessinaan baajaajicha kana bitachuu ni dandeetta jechuudha. Naannoo tokko tokkotti qarshii 1,130 hamma 135 jedhan jechuudha. Kanaaf akka waliigaltee keessaniitii fi akka mala keessaniitiin gatiin isaa ol ka'uu fi gadi bu'uu ni danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo kanatti gabaarratti gurguramaa jiruun qarshii 200 fi 30 hamma 33tiin gurgurama jechuudha. Baajaajichi amma argaa jirtan kun kanaaf bajaaja kanneen lamaan gatii isaa qabadhee isinii dhiyaadhee jira jechuudha. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota keenyaa odeeffannoon guyyaa har'aa qabadhee isinii dhufe haala marii keenyaa qabatee gatii bajaajii fi motoraa qabatee odeeffannoon guyyaa har'aa qabadhee dhufe kan ammoo hamma hordofaa turtan kana jechuudha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinuti nageenyi keenya simfaana haa ta'u. Kanaaf irra deebuudhaan warroonni yeroo jalqabaatiif gara dhuftan subscribe gochuu hin dagatinaa. Subscribe gochaa godhaati sadarkaa gaariirraan akka nu geettan abdii isinirraa qabna. Kanaaf sadarkaa kanarras kan ga'e isiniidhaan jechaadha YouTube kira. Egaa kanaaf odeeffannoo biraa yerootti qabadhee isinii dhufa gaafii keessan irratti waan asirratti gaafii isinitti ta'ee fi waan kana boodas gaafachuu barbaadda yoo jiraate odeeffannoo kanarrattis ta'e odeeffannoo biraa irratti gaafii yoo qabaattan gara keessaatii fi akkasumas ammoo koomentii jalatti nu gaafachuu ni dandeettani. Nageenyi keenya bakkuma jirtanitti ni haa qaqqabu. Baay'ee.